immoo nama hundumaaf ifa baase. Waan namni nyaatu utuu nama nuumin akkuma sila dubbadhu biqilaa gaggaarii namni irraa nyaatu waynii uume. Akka namni rakkan, akka namni dhiphanne. Har'as Waaqayyo siif yaada gaarii qaba. Dukkanni jireenya kee irraa gargar ba'a. Dukkanni eebba kee irraa gargar ba'a. Tarii wanti wal si jalaa make, tarii wanti eebba kee jalaa wal make, tarii wanti jireenya kee duraa wal make har'a sagalee kanaan sirraa adda ba'a. Kaayyoo keef kan hin mijanne, jireenya keef kan hin mijanne, eebba keef kan hin mijanne Waaqayyo sirraa adda baasa. Fakkeenyaaf midhaan tokko gaafa faca'e, gaafa biqilee, gaafa biqiluu ija duwwaatu bu'a. Iji kun immoo hin biqila. Iji kun gaafa biqiluu gosuma midhaan sanaa ta'a. Garuu waan inni fudhatee biqilu habaqii qaba, baala qaba, wantoota garaagaraa qaba. Wantoonni kun muramanii erga irraa adda ba'anii erga gingilfamanii booda gara nyaatatti darbaa jechuudha. Maal jechuun barbaada? Dhiphina ammaa kana sirraa adda baase Waaqayyo gara moo'ichaatti si dabarsa. Gidiraa ammaa kana sirraa adda baase Waaqayyo gara ulfina keessa siif qophaa'etti si dabarsa. Jireenyi nu amma itti dhiphannu kun wanti nu amma adda nu ba'uu nu rakkisu kun sagalee kana yoo amanne, sagalee kana amantanii yoo fudhattanii isinirraa adda ba'a. Eebba keessanirraa, kakuu keessanirraa, mul'ata keessanirraa, eebba keessanirraa wanti isin Waaqayyo dubbatu ka, Waaqayyo jedhu ka jettanii irratti eegaa jirtanii addan sii baasadha Waaqayyo jireenya keessanirraa wanta isin qore, wanta isin dhiphise, wanta isin duraa wal make. Maarree lafti amma akkas bareedee waan gaggaarii baatee dhaabatu kun dukkana kee ture, dhiphina kee ture, wantoota garaagaraatu galaanatti irra ciisa, dukkanatti irra ciisa. Erga Waaqayyo murteessee ifa irratti baase garuu lafti kun hin mul'ate. Helaa dhaggeeffadhaa obboloonni koo dhiiraa dhaga'aa jirtan, obboloonni koo dubarootaa dhaga'aa jirtan. Waaqayyo dhiphina amma sirra tuulame, eebba kee irra tuulame, kakuu kee irra tuulame, isa gadi si qabe kana Waaqayyo sirraa gargar baasee isiniin immoo gara mo'ichaatti dabarsa. Eeyyee gara mo'ichaatti si dabarsa Waaqayyo. Midhaan tokko gaafa dhaamu habaqeen erga irraa adda ba'ee booda wanti isaaf hin barbaachifne qilleensatti erga kenname booda erga irraa adda ba'ee gara milkaa'isa yookiin gara iddoo barbaadame sanaatti fe'ama. Maal jechuu barbaadeen har'a Waaqayyo kan mana keef hin barbaachifne, kan jireenya keef hin barbaachifne, kan mul'ata keef hin barbaachifne mana keerraa, kaayyoo keerraa, maatii keerraa adda ba'a. Adda sirraa ba'a. Mata dureen keenyas akkasii sirraa gargar ba'a. Kan siif hin taane sirraa gargar ba'a. Eebba keef kan hin taane, kakuu keef kan hin taane, wanti bara baay'ee kakuu keessan karaa dhaabe, wanti bara baay'ee mul'ata keessan karaa dhaabe, wanti bara baay'ee carraa keessan karaa dhaabe, wanti bara baay'ee eebba keessan karaa dhaabe hojjettanii biyya ormaallee kan jirtan, milkaa'uu kan dadhabdan, sinirraa adda ba'uu kan dide, abaarsi zarii kee asin duuka kan deemu, har'a dhiiga Iyyasuus Kiristoosiin isin biraa cite yaafa, isin biraa hin hafa. Tole Waaqayyo guddaa si haa eebbisu raajii taadde eebbifame. Gooftaan si haa eebbisu. Egaa yoo fedha Waaqayyoo ta'e yeroo muraasa asitti namoota hedduu qabannee dhufaa jirra. Namoota hedduudha. Waaqayyo obboleessa keenya eebbisu. Dhuguma ammoodha dubbiin dubbii amantiitidha. Isuma kana keessaa iyyuu waa fudhannaani sin fayyada. Gooftaan jireenya keessan bara keessan haa eebbisu. Sagantaa kana sheerii waliif godhaa. Yeroo muraasa asitti orderii qabsiifnee bareechinee kaameraadhaan waraabnee amma bilbilaan laayivii galee jira. Waraabnee bareechinee siniin ga'uu yaalla. Waaqayyo nu gargaara egaa gooftaan sin haa eebbisu. Yaada qabdan immoo waan biraan yuutuubii kanarratti nu dhiyaachuu qaba jettanii kan yaaddan yoo jiraattan isiniif dhiyeessuudhaaf hin teenyu jechuu barbaadeen. Kan biraan immoo sagantaan kun humtiyyuu dhiyaachuu hin qabu jettanis yoo jiraattan yaada keessan nu ga'uu qabdu. Warri sagantaan kun dhiyaachuu qaba dubbiin sagalee Waaqayyo lallabamuu qaba asirratti horrettanis yaada keessan nuun ga'uu dandeessu jechuudha. Waaqayyo guddaa sin haa eebbisu baraaf jireenyi keessan haa eebbifamu. Warri gaa'ela qabdan gaa'elli keessan haa eebbifamu. Hojiin keessan haa eebbifamu. Milkaa'ina waan itti dhabdan hundumaatti Waaqayyo sin haa milkeessu. Bara kana booda Waaqayyo bara haaraa jireenya haaraa isiniif haa kennu haa fidu isiniin jedha. Bara eebbaa isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Gooftaan sin haa eebbisu. Yaada qabdan nuun ga'uu dandeessu. Gooftaan sin haa eebbisu ulfaadhaa nagaan tura.
Gooftaan isin haa eebbisu.